Nagaan gooftaa keenya isin fayyadu obboleessa keessan abdiidha akkam jirtu fayyumaa jirtu nagaa keessanii baga gooftaan isin gargaaree jiraattanii sagalee waaqayyoo keessaa yaada koo keessa kan jiru tokkitti isin haasa'eetan deebi'a maqaan gooftaa ulfaatu giftii duree waan hundumtuu baga dhuftanii kan obboleessa keessan abdiidha akkasuma immoo sarara koo jalaa akka carraa argattanii deebii warri yaaltaniirtan gooftaan isin haa eebbisu gaaffiin ani gaafadhee akka yeroo ammaatti yookiin akka baraatti jechuudha kan armaan gadii keessaa kamtu irra walii gala yookiin immoo kamitti irra walii galtu haadha moo baadha kan jedhu filannoo lama qofa jira kan keessan aa fi baadhiistanii asiin galaana dandii kan daakuu deemtan jirtu orufa dandii guutuu kuttanii jechuudha gifti waan dure ko maqaan gooftaa ulfaatu kanaafuu walumaa galatti nama 10 ta'anii pointii lama qofa dubbadheen xumura nama 10 ta'anii attoota yookiin saamtota hojii jal'inaa hojjetu hojii hammeenyaa hojjetu saamicha keessa reebamuun jira reebuun jira rukutamuun jira waan hamaan jira saamuun jira kun jirutti jechuudha namni sama isaan akkanumatti dhaqee naa kenni jedhee normaalii baaseen kennu yoo jaalalaan ta'e malee isa qabsoo amma kanaa gaafatu salola amma kanaa gaafatu isa lubbuu irratti ofitti faradanii deeman namoonni baay'ee nama kanaa ta'an daldaltoota tuuta tokkoon deeman daldaltoonni tutaarii shuguutii qabaachuu danda'u jechuun rasaasa qabu waan garaagaraa humna qabaachuu danda'u teeknika garaagaraa qabaachuu danda'u kanaaf nu mo'achuu danda'u yookiin nu dhiisuu danda'u qofa otoo hin jedhini nagaamaan jiru sagaleen koo
yoo dhagahamaa jiraate waan akka laayikii tuqaa laayikiin irra jirti yoo ta'e wanta hamaa akkasii hojjechuudhaaf akka salphaatti walii galuu danda'u jechuudha. Sababni isaa tokkoffaa bu'aa isaaniiti. Ammamillee miidhaa irra qaba yoo ta'e, ammamillee itti rakkatu yoo ta'e, ammamillee lola qaba yoo ta'e waan hamaa kanatti dafanitti walii galu. Sababni isaa hojii isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Sagaleen kun dhaga'amu yoo ta'e dhaga'amu naan jedha. Hojii isaaniiti. Akkasuma immoo nama lama qofa ta'anii nama lama wal dhaga'uu danda'u. Laayikiin dhaga'ama. Okay, galatoomii. Nama lama ta'anii wanti sodaan tokko hin jirre fakkeenyaaf nama tokkotti dhugaa bahuudhaaf walii galanii ati tuqsii akkanatti na dubbistaa akkanatti afaan naaf hiiktaa akkanatti na gargaartaa akkas jedhanii nama lama qofa ta'anii hojjettoonni wangeelaa yookiin immoo namni lama jechuudha. Namni afaan walii beekan waa'ee wanta tokkitti sanarratti walii galuun baay'eetti ulfaata. Baay'eetti ulfaata. Nama lama ta'anii wanta dhiibbaa hin qabne hojii gaarii hojii waaqayyoo jaalatu dhaqanii nama tokkitti wangeela dhugaa bahuun baay'eetti ulfaata. Humna isaaniitii ol jecha. Sababni isaa walii galuu jechuun baay'eedhuma tokko ulfaata. Waan gaarii irratti walii galuu. Kanaafidha macaafni qulqulluun isinumtiyyuu nama taatanii waa'ee wanta tokkoo nama lama taatanii yoo itti walii galtanii kadhattanii ani isiniif raawwadhaa jedha. Sababni isaa nutumtuu akka waliin galle beekanatti fakkaata beektaa? Akka dhuunfattan isin taasisaa nutumtuu akka walii hin galle beeka waan ta'eef macaafni qulqulluun isinumtuu nama taatanii dhuguma walii galtanii waa'ee wanta tokkoo nama lama taatanii irratti walii galtanii yoo kadhattanii ani waan sana isiniif raawwadhaa jedha. Gara mata duree kottan deebi'a maqaan gooftaa kan ulfaate ta'uu hin ariifatin yookiin immoo murtoodhaaf hin jarjarin kan jedhudha. Isa kana isa macaafni qulqulluun jedhu qofa osoo hin taane jireenya koorattan shaakala yeroo baay'eedha. Wanti ani shaakale maali'aa? Istiyoon dogoggoruu baadhee qooya abbaan ta'e yoo nagaadhaan dhufuu barbaade nan laala. Maali? Okay. Wanti nan shaakalee mudannoo irra jechuudha actually mudannoo lamaadha. Mudannoo lamaan sana keessaa isa tokko isa baay'ee na ajaa'ibeen isiniif kenna daqiiqaa tokko caala haasaa jedhee yaadu. Maal turee anatu hojii hojjeta. Hojiin hojjedhu namoota baay'ee wajjini. Namoota baay'ee wajjin waan an hojjedhuu fi yeroo hojjedhee bahu namni kan biraan seenaa inni hojjetee yoo bahu kan biraa seenaa torbanitti yookiin guyyaatti yookiin akkas jechuudha. Wal harkaa fuunee akkuma noormaalii jireenyaa jechuudha. Hojjenna guyyaa gaaf kaanii wanti ittiin hojjetamu tokko yoo ani fuudhee as kaa'e inni sunis fuudhee itti fayyadamee deebisee as kaa'utu irra jiraataa jechuudha. Kun seeruma hojii sanaati. Kana booda guyyaa gaaf kaanii normaali iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Sababni isaa waliin beeknu warra hojjetan wajjinii eessan akka kaa'ee ganaa barbaadan waan ta'eef iddoo dhaabbataa qabna. Iddoo dhaabbataa sanatti wal eegna. Iddoo dhaabbataa sanarratti wal yoo isin request gaafattan yani isin seessisuu nan danda'a kanarraan kanaaf isin affeeruudhaaf carraan argadhu. Yoo isin na gaafattan viidiyoo irratti dhaqxanii tuqxanii na seensisuu yoo jettan isin seessisuu nan danda'a. Maal isinitti fakkaate kana booda guyyaa gaaf kaanii hojii yeroon seenu mi'a sana iddoo sanaan dhabe. Yeroon seenuun hojii jechuudha. Yeroo min jalqaba dhaqee seenee mi'a sana laalu mi'i sun iddoo sana hin jiru jechuudha. Kana booda duraanis rakkina garaagaraa yaada koo keessatti qabadheera waan ta'eef rakkina garaagaraa sammuu koo keessatti qabadheen jira. Bakka hojii kana dhaabuu barbaadeera waan ta'eef kana booda gaafa dhaqee mi'a sana iddoo sanaa dhabu aariin funyaan hin naba'e. Aarii baay'ee tokko naare akka nama jechuun humna kooti ol jechuudha. Waan akka koomentii biratti iddoo koomentii barreessan biratti waan akka viidiyoo jirti. Viidiyoo sana yoo tuqxe bilbilli kee hin hojjeta yoo ta'e jechuudha. Viidiyoo sana yeroo ati tuqxu mallattoon viidiyoo jira yeroo sana dhufee na gaafata jechuudha seensisuu barbaaddaa jedheeti. Yeroon hojii sana seenee mi'a sana iddoo jiru dhabu baay'ee naare humnaa ol amman dubbachuu ga'utti namootatti jechuudha. Ofii kootiin akka itti jedhee ofii kootii asitti deebisee hin deeme akkamitti
miini kun iddoo sana dhabama baay'ee aareen bakka kana booda hojii kana dhaabuun qaban jedhee murteesse. Namoota kana wajjin hojjechuun barbaadu hojii kana dhaabuun qabaa jedhee murteesse. Sababni isaa eenyu isinitti fakkaata? Sababni isaa ana ture. Anatu hin beekne malee jechuudha. Ani egaa kana yaadaa jiru warri na dura hojjettanii baatan iddoo akkas gochuu balleessitanii baqa sababii kanaatiif hin barbaadu maqaatti dhaamu hin barbaadu jedhee hojii kanarraa harka fudhachuudhaa fi odeessee amman odeessee haaree xumureen egaa boruma ganaman hojii kana gadhiisa jedhee sammuu kootti yaadee xumuree otoon hojjechaa jiru gidduu kanaan normally isuman kaleessa hojjedhan irratti ittiin hojjedha waan ta'eef otoon hojjechaa jiru naannoo hojii kootii keessa naannoo sana keessa otoon deddeemaa jiru mi'a isan barbaadee dhabee namatu fuudhee gara biraatti gatee yookiin immoo fuudhee deebisuu dogoggore jedhee haaraa ture sana mi'a sanaan argee jechuudha iddoo isaa hin taanetti. Mi'a sana iddoo isaa hin taanetti yeroon argu lakkaa kaleessa otoon hojjedhu baay'ee hojiidhaan waan hin qabameef ofiidhuma kootii lafa kaa'ee umtuun fuunee hin banne waan taane ofiidhuma koo lafa kaa'een lakkaa namatu lafa kaa'ee irraanfate jedhee baay'ee haaraa jedhame. Innaan sammuutti deebi'ee yaadee jedhu kaleessa otoon baay'ee ariifadhee hojjechaa jiruun mi'a baay'ee gati jabeessa tokko iddoo hin taane kaa'ee ani irraanfadheetuma deebi'ee jechuudha. So amma gaa murteen eenyurran kaa'ee otumaan beekumsa tokko hin qabaatin otumaan yaada tokko hin qabaatin otoo dhuman ofii koo qoree hin laalin nama kan biraa nama na dura hojjete yookiin nama na booda hojjete baay'ee namachaa ture jechuudha. Sababii kanaatiif yeroo hedduu kan nu mudatu isa kanaa jechuudha. Yeroo hedduu kan nu mudatu maadha. Otoo ofii keenya qorree hin laalin ani eenyudha otoo hin jedhin keessi keenya maal akka fakkaatu beekumsi keenya maal akka hubannaan keenya maal akka fakkaatu balleessan yookiin dadhabbiin nu bira jiraachuu dhiisuusaa otoo hin beekini dadhabbii nama kan biraa yookiin immoo balleessa nama kan biraa beekna jechuudha. Balleessa nama kan biraa irratti murtee kennuuf yaannaa jechuudha. Qo'eeshii yoona seenseesii teessa maafis taagii naaf fida annoo taagii naaf fida malee invitation naaf fida hin jiru tarii maaliif akka ta'e hin beeku maqaan gooftaa kan ulfaate ta'u so kanaaf murteetti na ariifatiin isa hin jiru haasa'aan jira daqiiqaa 10 darbeera yaada murteetti sababiin nuti ariifachuu dhiisnuu fi macaafni qulqulluuni firdiidhuma sin nama biraatti faraddaniin deebi'ee isin irrattis immoo deebi'ee faradamaa jedhama macaafni qulqullu. Wanta kanaa guyyaa lama na mudate guyyaa isa duraa baay'ee naarre guyyaa isa lammaffaa garuu haariitu funyaan hin nafe amman hojii dhiisuu ga'utti jechuudha. Bakka hojiin kun natti haafaman jiru. Sababii nama biraatti fan ofii kooti maqaa dhaamuun narra hin jiraatu hin jedhe garuu sababiin isaa nama biraa otoo hin taane ana ture jechuudha. So yeroo hedduu otoo ofii keenya eenyummaa keenyaan ilaaleni eenyummaa nama biraa irratti murteessuu balleessaa nama biraa baasuu hamaa nama baasuu irratti yeroo deemnu macaafni qulqulluun nutti farada. Qunnaa safaraa ofii keenya waan safarteef isumaan immoo deebi'ee siif safaramaa jedhama macaafni qulqullu. Ofii keetii walakkeedha yoo gurgurte walakkeedha waan siif safaramaa jechuudha. Ofii keetii burcuqqoo yoo ta'e akkasuma ofii kee qunnaa yoo ta'e siinis akkasumas safaramaa jedhama macaafni qulqullu. Sababni isaa gabaa bilisaati gabaa walqixaate waan ta'e. Inni bitu sun qunnaan sirraa bitee yoo ta'e deebisee burcuqqoon sitti hin gurguru. Gabaan isaa gabaa tokkodha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloota keenyaa macaafni qulqulluuni fakkeenya guddaa tokko fudhata jechuudha. Fakkeenyi macaafni qulqulluun fudhatu fakkeenya akkamiiti? Daawit mootichatu guyyaa gaafa tokko haadha manaa Uuriyaa eetichaa yookiin loltuu isaa keessaa isa tokko inni dirree lolaa jira. Diina isaa irraa lolaa jira. Mootiin keenya nu dura jalaa hin du'in nuti dhumuu wayyaa'anii ofii isaaniitii ala bulanii lolanii dirree waraanatti lubbuu isaanii aarsaa godhanii inni mandara keessa akka nagaatti jiraatu gochaa jiru. So otoo kanaan jiranuu guyyaa gaaf kaanii garuu inni otoo bantii mana isaa irra deddeebi'u otoo inni bashannanaa jiru nagaa moo fayyaa otoo hin jedhu noormaali waan nuti goonu jechuudha.
haati manaa Uriyaa suni otoo qaama dhiqattu yookiin qullaa ishee argee baay'ee nasuman qalbiin isaa itti na'ee haadha manaa nama kan biraa waamsisee eenyummaa ishee qoratee namichi iyyuu dhufee wajjin akka bulee fakkeessuuf ishee wajjin erga ciisee isheen akka ulfooftu erga baree booda haadha manaan akka waan inni bira bulee gochuudhaaf loltuu waamsisee loltichi sun garuu mana buluu hin dide otoo sabni koo alaaloluu akkamitti anani mana bula dhiira ta'ee jedhee didee sababii kanaatiif namichi kun guyyaa gaafa ishiin ulfoofte yookiin deessee rakkoo biraa uuma waan ta'eef jedhee ajjeechise gara adda waraanatti iddoo lolli jabaatutti ergee macaafni qulqulluu. Gaaf kana Waaqayyoon raajii Naataan jedhamutti ergeedha macaafni qulqulluu. Raajii Naataan jedhamutti ergee maal godhe jedheeni fakkeenyan itti himi. Namichi kun daarektii yoo dubbatte siif hin dhagaa waan ta'eef istii fakkeenyan itti himi. Fakkeenya itti himtu akkamiidha? Nama sooressa tokkoo fi hiyyeessa tokko tullaa jiraata. Sooressi tokko saawwanis hin qabaa, hoolawwanis baay'ee raafaatu qaba. Hiyyeessi sun garuu hoolaa tokkittii qaba ture. Hoolaan inni qabu tokkittii sana akka ilmoo dhabaatti guddifate. Hoolaa tokkittii qaba waan ta'eef waan nyaatu wajjin nyaata waan dhugu wajjin dhugaa akkasitti kunkunfatee guddise hiyyeessa beektu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa gaaf kaanii garuu keessummaatu namicha sooressa sanatti dhufe. Keessummaan namicha sooressa sanatti dhufnaan maal godhe namichi sooressi suni kan isaa waakkateetu horii amma sanaa keessaa hoolota amma sanaa keessaa wanta godhee namichaaf qalee gaggeessu dhabeetu yookiin waakkatee jechuudha. Mararsiifatee jechuudha. Dhaqee kan isa hiyyeessaa hoolaa tokkitti inni qabu sana jalaa qalee keessummaa isaa gaggeeffatee nama jaallu. Otoo inni kana dubbatee raajichi Naataan kana dubbatee afaan isaatiin hin xumurin Daawit baay'ee haaree mootiidha miti jechuun baay'ee otoo dhuman dubbatanii hungalaaf jechuudha. Baay'ee haaretu ara kuni jiraachuun isarra hin jiraatu lafa kanarraa baduutu irra jiraata yookiin du'uutu irra jiraata murteesse jechuudha. Kana booda Waaqayyo sodaachuu waan dideef Waaqayyo sodaachuu waaqayyo kun sammuu isaatti liinaa isaatti dhaga'amuu waan dideef hiyyeessa tokkitti hoolaa qabu dhaqee jalaa qalee ofiisaa amma kana keessaa waan qaluu fi waan ittiin gaggeeffatu dhabee siqiqee qusatee maal jedhama maqaan isaa qusachuu otoo hin taane inni kun jechuudha. Doqnoomee jechuudha baay'ee mararsiifate jechuudha. Kana keessaa kan hiyyeessaa dhaqee akkas gochuun isaa baay'ee nahurii guddaa waan ta'eef kun du'uu qaba jiraachuu hin qabu. So ijoollee du'uun isarra hin jiraatne ta'e immoo gatii hoolaa kanaa gatii 4 godhee haa baasu jedhe. Hoolaa 4 godhete haa baasu jedhe. Hoolaa tokkitti kana namicha jalaa qalee inni immoo hoolota 4 qooda ishee haa kennu jedhe. Okay jedhee akkana deebi'ee macaafni qulqulluun egaa fakkeenya innaa dubbatu namaaf hin galu akkana deebi'ee namni kana godhe sii jedhe. Daawitiin jechuudha. Daawit iddoo jiruuf dhabe yeroo nama. Iddoo akkamittaan kana gochuu danda'a? Sababni isaa hoolaa hin qalle waan ta'eef. Hoolaa hin qalle malee Daawit jireenya namaa irratti murteesse. Jireenya nama dhabaa tokko irratti murteesse. Ofiisaa saajjatoota amma kana, ofiisaa saba amma kana, ofiisaa ardii amma kana irratti otoo mo'ee Waaqayyo samoosee jiru, qabeenya amma kana otoo qabu, yoo barbaade Waaqayyo kan biraa daddabalee isaaf kennuu otoo danda'u. Haadha manaa nama tokkitti qabu, nama qajeelaa, nama isaaf jedhee dirreerra bulu, isaaf jedhee haala bulu, isaaf jedhee jireenya isaa dabarsee lubbuu isaa kennee ol garagalee yeroo inni jalaa wajjin ciisu yookiin gara haadha manaa isaa godhate keessattuu lubbuu isaa balleessise kan ofii godhate namni sun si'ii jedhe macaafni qulqulluu. So murtee afaan ariifachuun akkasii jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti itti fufnee yoo ilaalle inni nama haasaa ture Saamu'eel isa lammaffaa ergaa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12dha. Macaafa qulqulluu keessatti immoo inni wanti guddaan murteessan guddaanii macaafa moototaa isa jalqabaa 3:16 yookiin 3 keessa yoo dubbistanii obboleessa keenya ilma isaa jechuudha. Ilma isaa isa namni ogummaa akka kan isaatii qabu hin jiru jedhame ilma Daawit Salamoon jechuudha. Gaafa tokko haadha manneenii lama yookiin haadholiin lama harmooliin lama itti dhufanii firdi nuuf kennan jira. Isheen lamman sun waliin jiraatu turanii. Isheen tokkoon ishee halkan mucaa gaafa qabdu erga daan isaan lachuu isheen tokko halkan irra ciiftee mucaa ishee ajjeeftee mucaa ishee ajjeefteetu waan gootu dhabdee jennaan dhaqxee mucaa ishee jijjiirtee otoo ishiin tokko raftuu dhaqxee mucaa isa du'aa ishee kan biraa jala geessiteetu mucaa ishee isa jiraa jalaa fudhattee jedhama. Sababii kanaatiif isheen immoo haadha mucichaa kan koo ta'uunsaa shakkisiisadha jetteetu wal himatan jechuudha. Kan koon duune kan koosa kana. Kana booda ogummaa Salamoon Waaqayyo isaaf kenne sun Salamoon isa fayyadamee maal jedhee ilaale yeroo fudhateetu jechuudha. Ilaale akkam ta'uu qaban gaafuma isaan jalqaba geessanii tiish kun akkamitti ta'uu qaba jedhee
yookiin jara sana waan ta'e hin goone yookiin ishee tokko waan ta'e hin goone yookiin ishee haadha mucaa hin taane ishee sana gargar baafachuudhaaf yeroo fudhatee jedhama caafni qulqulluun. Yeroo fudhateetu Waaqayyo ogummaatti kennee ilaalee yeroo fudhachuun jijjiirama guddaa qaba. Ogummaa Waaqayyo isaaf kenneen ilaaleetu mee mucichaas fidaa jedhe yaadi isaa Waaqayyo keessa waan jiruuf jechuudha. Mucichaas fidaa gargar tasaasee sillachuufuu hira malee ani haadha mucaan beeku yennaan ishiin haadha mucaan du'een bade bakka mucaa kana fudhachuun barbaadu ishiidhumaaf kennaa jetti. Ishiin haadha mucaan taane garuu bakka nu lachuufuu akka hin taanetti haa badu jetti. Guyyaa gaaf sanaa akkatti yeroo fudhatee ilaalee lafarraa harkisee Waaqayyo wajjin walii galee ogummaa Waaqayyotti fayyadamatti kennee murtee dhugaaf murtee sirrii murtee isa namni hundumtuu ogummaa Salamoon jedhee dinqisiifatu raawwatee haadha mucaatiif mucaa deebiseef jechuudha. So kanaaf obboloota keenya yeroo tokko waraanni abbaa qaree abbaa qalee waan akkasii jedhu jechuudha. Waan ofii godhan tokko deebi'anii yeroo of miidhan jechuudha. Kiyyoodhuma tokko ofii xaxanii deebi'anii yeroo qaban jechuudha. Kanaaf otoo hin beekin namni firdii hariifachuu guddina deebi'ee mataa dhumsaatti farada waan ta'eef Waaqayyo gooftaan nu gargaaru ayyaanni gooftaa keenyaa isiniif haa baay'atu obboleessa keessaan abdiidha. Baay'ee isinitti dheeressa ta'e hin beeku. Gara daqiiqaa 20 deemeera. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo biraa immoo wal argina deebine.